haga isini himu taabtaabii bicha waxxartanii taabtaabii fi mallattoo tiktookii takka takka minaaminii darbitanii achiin gama isini himaanu huma enu takka giiftii guddaa giiftii tiktookii tanaa ol taate takkattiin kennina takka tanaa al kabiraan kennina sirri dafa akkaawunti isaa aktiivii waan hin taaneef dabiliin dhufuu dhabuu danda'a isa dhufuu dhabuu danda'a kai inni yeroo baay'ee seenu beektu enu dabil taabii taabii gulba huxxaraa taabii hin goone namni taap bicha tiktokatti tanaa waliin kennina Denna dhiiroon kennaarti jakkanti. Waa normaali nurra Itoophiyaati. Akkasii dabiliin hin dhufa hin fidde dhiiroo. Dhufee sadiin ba'ataa qo'a amma hin jammarre dabilii miti. Dabilii akka jiru isini himaara. Jammarre akka jiru isini himaara qo'a akka jiru bicha qo'a ammallee shiuleen matoo naxibii barbaadaa qo'a amma banaanii dafa maalat shiuleettiin ka banamu namni qabdan shiuleettiin banamu ga'ee 200 hafe baname bakka qo'a amma amma omaan kennina startingi jalqabuu fi yeroo daqiiqaa dhiyoo jaara sekendii dhiyoo achiin banamne na fakkaatara saniif nu eessaara gana beesiidha haa ta'een nu jedhama amma sekendii 50 kana keessa dabili waan qabdu dhiiroon bakka haleela waan dhuftanii waan kennuu funneedha waan qabda amma waxxara bakka waxxara waan qabda waxxara waan qabda waxxara anna mudhatan waxxara waan qabda dafa sekendii 10 bicha hafe dabilii isin jalaa dhume daba dabilii isin jalaa dhumate dabiliin dhume sekendii taka ulfaadha wallaa dhiirooti kan video waraabaa hin jiru galatuma maamiyye martinu kaawwan illee ulfaadha galatuma achi jal'isa ulfaadha oyelli maqati tap galatuma
Hidhat.